Akkaataa bilbiluma tokko irratti waasaappi lama hanga sadii akkasuma iimoollee lama hanga sadii miseenjeraas feesbuukis akkaawuntii garaagaraatiin yookiin lakkoofsa garaagaraatiin karaa salphaa ta'een appilikeeshinii lama gootanii yookiin sadii gootanii fayyadamuu barbaadan bilbiluma tokko irratti fayyadamuu dandeessan isin barsiisan ofuma asirratti margaartan kanaan. Egaa daawwattoota kiyya viidiyoo kan laayik share gochuudhaan faana turaan hordofaa. Fayyaa daawwattoota kiyya aappii tokko gabbuufachuu isin barbaachisaa aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtu. Achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru jalarratti ni baasarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan siteessi fidaa asirratti ta'e kun sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii irratti qubee taa barreessitanii achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii goositu. Achi booda haala kanaa suuraa kanas ni bitaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf yeroo lubsaa gaddeemtu lubsaatu gaddeemtu dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tokko gabbuufadhaa akka jiru jalatti daawulood kan jettutti daawulood kan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbuufattanii. Fayyadaatoon kiyya aappii gabbuufattanii gaar galtanii aappiin kana haala kanaan isin baname jechuudha. Ani amma akkuma asirratti margaa artan waatsaappii sadii godhee iimoo sadii godhee miseenjarallee sadii godhee feesbuukallee sadii godhee jechuudha. Kana hundarratti jechuudha akkaawuntii garaagaraatiin yookiin lakkoofsa garaagaraatiin fayyadamuu danda'a jechuudha waan hin barbaadisanii galee. Amma isin aappii yeroo banatanii irra galtan jechuudha fakkii dhawoo kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda kan haala kanaan appilikeeshinii bilbila keessanirraa qabdan hunda tarreessee isiniif jechuudha. Appilikeeshinii bilbila keessanirratti lama godhatanii fayyadamuu barbaada. Fakkeenyaaf kan amma feesbuukii kanarratti yoo hunda'e feesbuukiin afur ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhahee isinitti agarsiisuti. Achi booda kan asirratti kilik godha. Achi booda kan haaluma asirratti margaa artan kanaan feesbuukii afur goonee jirra jechuudha. Amma tokko irratti dhahee isinitti agarsiise akkaawuntii biraatiin seenuu danda'a jechuudha. Dhahee isinitti agarsiise. Egaa daawwattoon kiyyaa kun haaluma asirratti margaa artan kanaan jechuudha. Feesbuukis amma imeelii biraadhaa yookiin akkaawuntii biraadhaa qabaadha jechuudha. Itti guutee loogiin godhee seenee fayyadamuu danda'a. Osoon kan biraadhaa loogaatu hin godhin. Waatsaapillee kan wal fakkaataa ta'een jechuudha. Haaluma asirratti argaa artan kanaan lakkoofsa biraatiin fayyadamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan karaa salphaa ta'een appilikeeshinii bilbila keessanirratti lama gootanii fayyadamuu barbaadan yookiin sadii akkaawuntii garaagaraatiin fayyadamuu dandeessanii jechuudha.